didanii mucaa kana fudhatan. Gaafan itti bilbilu hindeganaa nama bakkee barbaadde nama mucaa san fudhatee asii mucaan nama biraa irraa ijoollee mana gaaf duraa wajjin ta'an irraa lakkoofsa fudhatee lakkoofsa san wastaabbiin itti ergee achirraan gurbaa san barbaadde ijoollee gurbaan ijoollee Amaaraati. Ani maal sii godhuu danda'a jedheen hatta jechuudha. Rakkoo hagana keessa jira birriin isiin narraa nyaatte gaafa duraa 2,000 fi 100 astaghfirullahi alazim 250 naan jette. Gaafa anammoo mucaa kana keessa seensisee ani paaspoortii itti ergee waa hunda fixu 300 fi birrii 350 wanti isiin na nyaatte 350 kana malee hin ta'u jette. Kana nyaatee daa'imni kiyya bakka gaarii hin seenu. Kanaayyuu ammoo bakka inni jiru oduu qabne amma lubbuu isaatiif amma dubbanna dhimma keessa hin qaba na bira jira suuraanis lakkoofsisi ila waan isiin ka duba akka gootan waa dhaqoo dhaggeeffadha lakkoofsa si amma kennaati amma kuno goomni gadi baasuudha suuraa si gadi baasuudha maqaan seenyu nettan maqaan Madina Nasir maqaan Madina Nasir ijoolleen ani baaliyaaliin gadi bu'aa please warri haadha qabdan warri obboleessa qabdan qoyyaa haadha dhiifama warri haadha qabdan warri obboleettii qabdan koppiliink sheer godha warri haadha qabdan obboleettii qabdan koppiliink sheer godha kanuma seetti maan agartuu miidiyaa hojii isaa eegalee jira tokkoffaan agartuu miidiyaa hattoota saaxiluu geessanii hattoota saaxiluu hattoota gadi baasuudha maaliif imnee dabre sanuu haadha asirra teessee boossu ilmoo isiitii ofiisiitii Saudi Arabiyaa haadha hireen biyyaa baasee Saudi Arabiyaa keessa ofiisiitii dhamaa jirtu maallaqa nyaatanii qoosuun akka gootan lakkoofsa koo WhatsApp isa kamii qabdu isin WhatsApp qaba WhatsApp isin ergaa lakkoofsa WhatsApp isin ergeera kiyya kaisiillee hin qaba Madriyaa lamiti Mardiyyaa Abdurrahman akka gootanu Mardiyyaa Abdurrahman WhatsApp koo qabdan irratti suuraa si lakkoofsa si amma na ergaa suuraa mucaa keessanii amma jabaadha amma sinitu lakkoofsa keessa share na godha amma antana isinitti ergaan kunola lakkoofsa WhatsApp kamii sinii kennaa duwwaa kunola meme isin argitanitu keessan okay argadheera keessan qoya isin ergeera ka WhatsApp na WhatsApp tokko ijoollee koppiliin godhaasin Madriyaa Dila mali ani wanni sini himadu maal naan jedhe mucaan adda kana himman nabboy ummiitiyya jedhe mucattiin kun rakkoo narraan geetti yoo wanti kun bakkatti naan oolle nan baasinaa jedhe maqaa kiyyalle wallahi booyee galgala kana jechuudha mucaan halkanii guyyaa akkana ka oolu aduu hin gubata hujiin dadhabne yaa bakka naa qayyare yaa ammoo fiizaanaa iqaamanaa hojjechiis iqaamaa si hojjechiisuu dhiisi jetteen wallahi sagaleen na bira jira bilookii si godhe asii biyya si deebisa maal goota jetteen afaan qabadhu hojjedhu gurraan dhagaa obboleeyyan tiyya wanti na gubee asirran na baase ayyookaan adda biyya miidiyaa biyya qilleessa arguu jira obbolee ilmaan akka kiyyaa ayyookaan lafa eetiniin adda mucaa kana ergi ilmaan akka kiyyaata lafa gurguratan ta makiinaa gurguratan ta qabeenya gurguratanii naa dabarti jedhanii sobdee biyyaa baafte akkam taanaa isiin odoo kan qilee keessa jiru ammallee hin degana ijoollee Suudiitti erguuf ijoollee Suudii ila amma viidiyoo isin erga waan isin kalee galgala waraabde jechuudha wallahi lazim ilmi namaa haga yoomiin nama nyaataa haga yoomiitiin duniyaa tanan nama sobee ilma nama awwaalee irratti taphataa kanaaf anadhe naagamtee nam miidiyaa irratti bahee jedhee bakkatti akka waan kanarra naa hojjetan daa'ima kiyya akka rakkoo kuno haa isiniin jedheen jira deemaan itti ergaa amma kuno asirra taate ergaa barbaadan okay yaanna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta lubbuu koo fayyada. Mubeen na jalaan qabu moo salaamata. Rakkoo wayitti muufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa Rabbii kiyya giidoo nuu ta'eef malee utubaa nuu ta'eef malee ka'aati cinqin. Cinqinoo dhibee hin qabu kan keenya. Mubee waa sitti muun nu feebee. Joo koppiliin kitaab godhaame ana harkina dhukkubdeeyyu.
Turkii kooti moo kan isaan natti dhaga'amaan jiru si? No, ati jirta isatu achi bilbila wayii qabee jira nutti fakkaata malee dhagaar. Koppiliinki godhaa jiru as deebi'aa amma mubeen. Namni gadi bu'aa jira. Koppiliinki godhaa warra taa'atu godha guys. Silaa mana kana jechuu akka ol galaniin taa'u miti ture. Maal goona kaa? Manni mana keessanii ijoollee sheer godhaa koppiliinki taab godhaatii namatti sheer godhaa nama bareechaa buusanii shabakaan na buusee okkeen deebita rakkoon qabu hayyee koppiliinki godhaa ishee amma koppiliinki godhaa guys. Wallahi harkina dhukkubtee. Namni mana kana fooloon goone mana kana fooloo godhaa. Kana booda ijoollee mana maadaamii hundinuu kan dubbatamu asirratti waan ta'eef mana kana waliif daddabarsaa. Mattanal salu mattanal Daddabarsaa. Nagaan bagga nu deebite inshallah. obsa qabaadhaa jara keenya gaa yeroo waa himannu obsa qabaan intala kana naa waama. Yalla let's go ridu baay'ettanu nama suuraa si dhiyeesse asinu fida maaliifi dhuftee himattu haqa qabaachuu dandeessi haqa dhabuu dandeessi hin beennuni garuu haqa baruudhaaf immoo dirqama dhiyaattee waan kana himuu dandeessi jechuudha. Haqa qabaachuu dhiisuu isii kan nu barru dhuftee yeroo isin himatte jechuudha. Warri Dubaay himee fidaati haqa qabdi immoo akkasumaan himatamaa artise jedhu haati keenya himatanii kaanii nuu fida. Nagaa miti sagaleen kun. Suurri babbadaa rabu. Suuraan irra hin jiru haa. Laama sirrate. Warri Dubaay jirtan yallaa koppiliin godhaa gaa sheer godhaa ijoollee. Sheer godhaa yoo amma nuftu ta'e. Mubee koo waan sitti buufanii bari waa. Kuna jirti waan taateef. Beektaanii ati kana. Hin beeku jechuun warra keessaa maa dubbattaree ollaanii. Madiinaa Naasir duwwaa 97 15. Nan beeka hidhaatti diggitti abbaa Jifaar ishi sheeritti godhi diggitti. Diggitti sheeritti godhi. Madiinaa jedhamti sheeritti godhi ishi kottu hidhii waamini. Madiinaa waa dawwalaa waama. Dawwali waameedhaani malee gaa. Dawwalaa waama. Seenteetti gaafadhu kunoo hubee. Ayyee ni beektaa nama kana. Ni beektaa? Ayyee salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yani ani illee immoo sinan beeka qoyi moraan hin dawwalaa fi ani jiru bacciisan ture beektee asuma jirti ani ijoollee dhiira natti dajanaan gaafataan ture qoyi. Badaa jira agartuu miidiyaatti maxxanfamtee taasaa maara jabaadhu kottu. Inni tolaan immoo viidiyoo sirratti jennaniin. Yeroo lama nama waamu. Ala booddee yeroo lama nama waamu. Sana moomaa ta'e al tokkitti si waama. Inni dhuftaru taanaan nagaatti. Al tokkitti si waama laan. Akka duriiti miti. Jamila Arsii diraama 5,800 nyaatamette bohaartes jedhamu. Abshiraa koppiliin godhaa. Koppiliinki godhaa argadhu. Lafti miidiyaa qofaaf miseensa taasise. Mattaawaqaa agartuu miidiyaa fudhadha. Mattaawaqaa agartuu biyya. Eenyuun seenaa? Obsi bucuusi. Iddoo galakkisuudha deetan ishi mubee ishi. Warri mooditaraa nama lamatuudha. Mooditara nama hundarraa kaaseera. Maaliif miidiyaa irratti ta'ee nama buusuu nama galchuu hin danda'amu. Nama barbaadu qofa naa galcha. Madiina boleettii koo maqaa kee balleessuun barbaadu. Kottuutii waan haati keenya bo'anii mataaraan kana kottuu deebisi. Obboleettii keenya Madiinaa yoo ajjala jiraattee kottuu ol galiitii. Obbo haati keenya kun maal jedhaa jirutti jedhu walumaan dhaggeeffanna. Madiinaa kabajaan si eegaa jirra. Miutii qabadhu jaallatu. Jirti yaadeen. Ishee.
biiroo warra erganii lakkoofsa jiraas hin jiru. Maqaan biiroo jiraas na bira jira. Mucaan erga dhufte shabakaan hidhannuu fi bilbilan hidhannuu fi kaallittiin birrii siin dabarsituu fi birrii ji'a torbaa dabarsiteetti mucaan erga dhufte ji'a 11 birrii sakaanii siin dabarsu akka hin barbaadin sitti hojjadha jetteeni jara biiroo gaafanne jara biiroo sirreessanuu amma immoo ol galchitee siin qala siin gorraa maal fiddaa jettee himattee jara biiroo irratti illee sagalee qabdee himattee jennaan jarri biiroo siin callisanii mucaan bakka du'aa fafa gidduun jira. Kallattii mafalattiin ka'amu jettee bakka akkasitti dhuftee boosseenna waan hin godhu dhabee yoo kallattii kanaan jara biiroo sana irratti dhiibbaan godhamuu hin danda'ame jedhetanii nagalchise. Sirriitti gochuu dandeenya. Jara biirootti sirriitti dhiibbaa gochuu dandeenyaaf shirra qabu. Lakkoofsa biiroo qabdaa. Ilaa ijoollee lakkoofsa madiidhaa barreessaa lakkoofsa madiidhaa dabalaa duwwaa 5 warri Dubaay. Duwwaa 5 jettanii warri Dubaay. Duwwaa 5 duwwaa 1 65 26 67 irraan deebi'a duwwaa 5 duwwaa 1 65 26 67 dawwalaatii Madiinaa Mubaarik si barbaada miidiyaa irratti footoo kee kaa'ee jedhani haasaa gabaabaa. Eshi yaa naafsa kaardii nama naa eeguu dhageenatti walaala. Haloo. Hello. Lakkoofsa jiraana. محمد اوكي انا بشيل حتى البيب هذه ما في مشكله تتجمل هو شو ما قالوا هذه هي تسوي جواب بعد الرسم Madiinaatti dawwalaa yoo siin diddiratti ma viidiyoo irratti hojjedhaam. Akka booddee akkaawuntii keenya nu jalaa qabame Mubaarak akkana na godhee akkanaan hin jenne Mubaarakii miti agartuu miidiyaatti malee kana booddee Mubaarak hin jiru. Mubaarak geemara. Odeessanii. Hayaatii kan jedhamtu jedhee deemse hayaatii faayee jedha maqaan si fooloon goone agartuu miidiyaa fooloon goone maal sagalee irraa barbaadde fooloo waakkatte fooloo gochuu waakkatte ajjala deemtee hin boo'in boo'u miti yoo lafarra gangalatte jechuudha waa tokko wanti ilaalatu jiru godhi fooloo agartuu miidiyaa chelbii. Maali boo? Nube WhatsApp keetiin sitti erguu lakko. WhatsApp ko didamii lama qaba. Biiroo sana maqaa mucaallee paaspoortii mucaallee waan jiru WhatsApp keetiin sitti erguu. Isa duraa tokko hin qaba WhatsApp kee sadii eenyaan qabu garuu meeqa laata? Kan Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaatiin kan baname wayii. Lakkoofsa biiroo qabdaan sin jedhee. As jala jira? Nan qaba lakkoofsa biiroo jinsi Itoophiyaa warra jiran nan qaba. Mooyi boonee gede. Nan qaba nan qaba. Koi ganaa obsa tokko. Lakkoofsa biiroo nan qaba. Guys, koppiliinki godhaa mimi koppiliinkiin 2,000 qofarra jira. Taaptaabbiin keessan ammalleedha 37 irra jira. Koppiliinki godhaa warri na seensiidhaan hundi keessanis jalaa gadi buunaan ol seentanii koppiliinki godhaani. Taaptaab sheer godhaa sirriitti yaa raamutti ittiin bareechi. Koppiliin warri taaptaabbii koppiliinki godhaa rakkoodhuma keenya dubbatamaa jira. Taaptaab koppiliinki godhaa. Taaptaab koppiliinki godhaa Muniir baga nagaan dhuftee nama guddaa kabajamoo. Baay'ee gariidhaafis bareedduudha jechuudha. Garii warra duddubbatti rakkataaranuusiif bareedduudha jechuudha. Dallaalli Dubaayin kana keessaa qabamuun baay'ee warra kaaniifis bareedduudha jechuudha. Taap koppiliin godhaa yeroo namni hojii kanarra jiru. Achumaan fooloo na godhadhaanii. Muniir bira jirtaa bilbila bira. Jira.
Assalamu alaikum.